أنا نمام وأنا كحركة وأنا كفرشو وأنا كشرابات أدى وسب بيبسي في ماري جانيسن سفارة ما في جو جاي إذا أنا ما بس تاعك سكر نمني गोजो जल्लो को किसी माला डाटा है लेते أيه नमनी जारते हम तो बको शब्दों दीते कनार जोर लाते हमारा बड़ा आदमी तू को नहीं नुमा कर मगर के सहारा ने يوجي كلام الرجع بتاعنا الكديبي يفقع احنا الكنان الرجع نموانير كديجي غايو ولا شو تكلم السدي شن مشان موقف هذا بقول كده إذا تيجي سمو ما نقولنا مثيل تكنا أكنت يرادوني كنواني قونا بيرجع جيرونان كانوا سبوا كتير سوانتا أتوقع أكن ما كأوني ولا رمادي أما تنا هبيكا أكنت أما كانوا كوبي كده saya kau asyik kita kau makin tahu je woi orang kematin sahabat aja tiga orang bisa dadu punis ki je cu punis ki ungkapan ni itu ciri lah tadi orang tinggal ada orang ya hani karena gak soman ini dah cigar gale ya amma gak soman ini dah cigar gale hadi dia bijak gale amma cigar gale gawani nara musik tiba dia wo mabe khona kuma be la dama tanafu garra sai yedi kama sai ba yitu ko dole dun ko ba be garra ube ga ni da bakana na kasiti ba da wala bo iya aja makani aywa Hoi, kasukum, boy. Halo, assalamualaikum. Ini kau sih itu kau karena komunis bocor gara-gara dewi tak ama. Ayo musik ada jenang tak kau cuta. Aye karo coba kan ada di foto. Aye kajai bat. Ulu makai saya sudah kabar kan semua jadi usaha semua pun semua kawin. Ada si foto. Aye rasih dulu ba. Diko jam humil torba sana di video kau kasih tina aku kira. Aye. Ayo kalau miti ya kah, yogi ya Ramadan itu orang tanam musibah tiba nanti tapi ini, jangan selalu ni salat tadi gue tu, jangan mi terawih salat tadi, musik tiba nanti bom gue tu lagi. Halo kun suno pas salat ini kalau harap bicara lembe itu kan. Ayo, mana nomor itu? Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kam? Allah, ni ulfatah kau? वो आने गई थी वो कहता है रमजान वो न्यानु से गई था वर्क रमजान अभी रमजान नहीं सुनो कल से बंदे म्यूजिक आ गया रमजान निचबे रमजान का खाना सुनो ना मोबाइल ला कि मैं सीमा के का उला से तुम्हें मफ्तान मत फुटेज ला बने से देखिए ये का दे और सिरबान के फत जराब का खान में बर भेजे तुम बशनन जराब बशनन जाजरा नहीं तरावी नहीं होती म्यूजिक रखी था वो सलात माल तिंग बे का कोनो वला अल्लाह खाना करना न दे रो यनुतिन हां सुनी kana jamanju उतम तेला नुतिनो ला أكنك كزنة أبو عاصم كنا قبل شيء ما لافت أنا مسلم قال مو مسلمات لافت هو قتاها مدرو قتاي وان بيا كذي كبر تري بقول ما رمضان أمين بيجان كان هو وربو صاحب أبو
Aw bishaan fiddaata bishaan mokkoo asin walgee bishaan maasu walgee tokko sharaabatti jijjiiramu jeeti akkana eegee amansu laal namni kana namaan fidu waan akka haraqee waan akka farshoo waan akka sharaaba adda addaa gosa pipsii fi maarree jaaniin san sanfaa namaa fidee guyyaa idaa namaa affeera Aboo saayii baqa yeroo Ramadaan. ati waan akkanaa bishaan maanaaf bishaan bichaatin na walgee yoo ammaa guyyaa idaa hangee fe'uun bar guyyaa sadeen hangee fe'uun guyyaa idaati laal itti bashannan naboo addunyaa faffacee jetti maali gaasa Addunyaan facee jechuun bar waan sakaraan argitee waan lukkuu bishaan seentee kana jechuuf himi. walla rabbii laa nangi jirta bongodhaa jeelaan mallaala ha gattaa'e Ayyee bargattaa'e. Hai. Manna iyyaan turamu. barka addunyaan laal Nama dura leenqaatu. addunyaa namatti nyaatee bashoggoone malee taatu saayibee siifiin imaami waan akka gaarii gaarii waan qaama keessi mirqaansee gadi si tattafachiisu Sakaraan xixiqqaa kana teessee dura jajjabu seerin gaarii. saboo maaltu hafe addunyaan kaan kunoo asiin kaan asiin qayyaroo qabdamu Haasoo inni kasi jamaan jiru. Akka moohamuun ta'a akka mafi darbitee akka nama awwan aramaa nyaatee booda darsa kana guutuu waliin geessee caccabsee. waan akkan ta'u useetumaan hazineetuma laal addunyaa rabbii nama hazineef argamti malee taqabdu jalaa baasi taanni seentiyya taqabdu jalaa baasi Jalaa qabdu san cabsitee buqqee keessa urtee haattee xiqqoo. awwaata warra durnutti naaseen gaafa fide gaafa jiru yoo qabnu fide warra durnutti naaseen faffaca'u feete addunyaan laal Faca'iisuu qofa osoo hin taane dalagee. Yeroo harreen wajjin wantoonni akkana sirbaa itti bante. awwa addunyaa tanaa awwa addunyaa waliin qixxaattu barka addunyaa waliin guutamtu yaani Nama khayrii qabu wajjin ooleera. awwa qobuma tiyyaan jira Duriif sheekaa fi seeqa laakiin garuu eegala jala mataa cimee jettee akka galtee jawwee bishaan seetee diimee galtee kana lafa. sheenyinuu akka xiyya garagalee nageenya ni yaati Aboodee haasonni banaan akkanaa kullaan maftaan ati of tokko sin baasu. akkami duuba Laal ibaadaa rabbii salaata. Dalageeyye ayya namni salaanni eegarree ibaadaa goone eegarree qama mamaatiin laallabee uummata boo salaataa waan inni maallaqa bitee adii qabata. laa ati namuu karumarra jiruutu khayrii qabu kumarra jiru khayrii nu qaba Haasonni kana akkana ooftu dibbee. Ayyee meexxisho eedoo waan asirraa jiru waan siima. hayyee Oromoon akka itti dhageessi. Ayya. Haatee bareeddee karaa kana dhufti ta'ee eegii baana sani. Boodaan maaltu naafata beektaa? durta kamitti eegama hayya Eegaa hayya boodaaf waan taa'ee si gataata qaamaaf beektee itti deemuu qabda. awoo dubbiin ta'e waatatti taanii miti tolfadhu jiira hayya Hayi. Hayuu si jabaate inni natti tolfata. Bara waan jiraatis si jiraata. yaaboo barkaa ol keessaan oofa hin qamaane afaanis hin kaanne tanumaaf hin jettu Anoo ajumaan tunya ka bishaan kiyya qofa fidatee yeroo ramadaan akka jeetaa kunuun man jiru. awoo tisiin beeka baraataadha guradhu sadeenuu dhudhuge ana akkatti hin qama jimaa bayyeefiifoo nama jimaa bishaaniin hin qama sharaabaa fi waan na mirkaan Nama saanaan fidne harakeen dhugaa meetti kaashuun dhugaa ganda keessa gachi dabalee bar maallaqa si gaafatu jira biyyarraa. gandi akkam Ganda keessa deengata guyyaa beeka yeroo shantammoo kana dabola lachini beekte maallaqni itti waan jimaatu dhabee jiinati itti narraayin akkamitti Kanaafuu soosii dhuga malee. humame kanaa'uu namaa fuudhee fi jiin bitanneeni fi Mucaan gantoo lolaa maallaqa ergee kiyya tokko maal ta'ee naan jenii beekte yeroo isaan akkana jenii akkamiin jeesete bar maallaqa nama qaba akkuma jireenyi himan kunis gaa mukaa fi gartee samiif dachii nama godhe sanumaa tokko na godhe mucaa sanumaaf silkiis hin qabu. waan gandaa Itoophiyaan kufa gabaana sitti hin daladde warra biyyaati mastaaqaa si garsiisa Abuun saayiba kiyya na dhageessa. mastaaqaan si garsiisa Haasawaa babbanaa karaa kana dhiisi. way maali warra biyya warra asiiti shoof asli abbaan fe mootummaa yoo si qabee amman itti si geesse nagaan si galla keessa jamaala bas Hangasuma jechuudha. Eegaa Oromoon akka itti dhageessa. Namni goojjoo jalloo qabu. Giseen mala dhaataa jette. ayyee Namni jaartemtuu qabu. giseen manarraa baqata Laal ooyiruun qotattee asiin qabdu. Manattiin galatti maallaqa keessaan qabdu. ayyee Naafatiin kun bakka hojjiitti irraa dhufne. jaartii dalagee fide qaba maal koota mucaa Mana teessee seegatti asii lafan qabdu. Mana rabbiin teessee seegatti dalagaa nuti mana arabaa dalagdee fitti yoo Mana arabaa dalagdee. akkana nu biraa Aboo maata bakka irraa dhuftiin beekaa puqa. Naafati gaafa dur siin beekaa waliin deemnee ganda waan isa waliin dhanyuun beekan. ati Hayi nama biraan si fakkaate. wayna jala bu'ee meemus Addunyaan qabatti qabeenyaan qabdu. Salaataan salaatatti ibaadaa rabbiin qabdu. Karaa rabbiin jirtu.
mee karatti si furmaataa boodaaf karatti deemu. Akhiraa jechuudha maal? Akhiraa. Akhiraa boo. Addunyaa biroo akhiraa jettanii Inshaallah. boruuni jettaa argaate khayriin qabdu. Maal inshaallah bas. Inshaallah mi bar daan dhageesse. Amma wala faaqee salaatu duuba. Anan bar amma siin hin jenne. Boodaaf taarattee siifija moo siifijaatti teessanuu sheeyitaana baaqaa bantanii yaadanii siin beekami. Facaaftanii gamma. Dubbaddu malee jaartii maarraa geesse. Saboo durii. Salaatii naan jetteetiin iftaanii salaataan jeenanis ni balleesse. Reefu baruu siin hin jenne bar duraanis si beekaa yaabbileessan. Ni irratti hin deebi'aa tanaattee waamee qallaaqii ni gad dhaabbaddu mee. Hayi. Fagaaga waan akkanaanis deebitu baataa bira deebi wajjin deemna. Saboo waama san hin ta'in naafatti waliin taqabballu. San qabadhu ta'a. Ayyee buleessa irratti hin deebi'e dhiifama. Dhiifamaa jiru. Afoonaan dha sitti hin jarjaree garuu laafee. Hin jarjarine. Ayyan gara qajeeloo fayyaafu rabbiin na gargaare gara tuumi. Sitti illee ni jarjare. Mara koon qabu. Akkas ilaalla gara dhaabbata ganamaa gargara yeroo harama masgiidaa deemtu beektaa muraatii jala deemtanii beektanii. Aboo lukkisee naan jette anis maatii biyyaaf ijoollee biyyaas waliin kaafannee ibaadaa rabbii san dheenye maaliif ijoolleen nu jalaa furmuutu fuuti. Haala biyyaa keessa yoo qajeelchite ijoolleen ni baddi. Mookkatti kuusu akka manguddoo ta'e dursanii shaggooyyee dhiittee karaa rabbii ol laaltee amaara barra haatanii bulu godhanii inumaa akka nama gartee saharaanee dhugee akkas akka bulu godhan barbaadde. La akkasii maasii qabdi. Naafati walii galee ibaadaa rabbii deebitee namallee haa ollaa keenyallee ibaadaa rabbiitiin itti. Kan biyyoollummaan na butee bartan maaftanii duundetti bani naan jette haayamee jettoo. Hangana siraa wanteetiifuu galata rabbiitiin kadhachuu jira. Obboleessa jalaa karaa hayiree rabbisaa qabu. Tajallattee sarbisaa dhiyeessu. Riskii tamiila cabaa rabbisaa kan nuti kan deemu. Rabbisaa milkeessa. Mootii biyyaa rabbisaa godhu. Tanumaafuu gaati kishoo akkumatti bara haati manaa takkatan waan ta'e. Saniifin barka akkaan joos wallaalee bara kan jeetaa hojjeta. Yakkamini. Inni deemtan. Haadhiifama wajjin kaasanuu beekee. Yoo ta'e naan jettees gaa dirqama gaa dhiiraa caalaa. Maara koon qabu yoo si jaamte. Haadha manarra siin naa caala. Maaliif sitti naa jima boru deebiin. Maara koon qabu. Sanis gaa. Mul'achuu oolma qixa maara. Dhiifama wajjin. Laala farshaalummaa akkasiisan. Gana jala dheelaa. Ayyee. Ayyee dhiifama wajjin gaala miti. Ayyee. Akkasitti dhiifama wajjin. Anis gaabii hayatiin gara manaa kana gee. Yoo naaf mijjooytanii deebaa yoo naaf mijjaan garuu narraa sirlaalina. Dhiifama wajjina. Naaf ta'u wali anis siifin ta'u wala dhaabbataa gara maa galgala. Ayyee dhiifama wajjina. Waan ta'esanis akka dhagaa jabaatte sabana maayisaa kana maal isaa? Kaallitti duubaa dhiite. Mucaawwan hundi naan jedhu yaa. Ana gorsi amma akkanatti an sirbatti baradhee akkanatti afatuun fedhe akkasii miti karaa khayrii akhiraa maal wallaahi dubbii mucaan jee. Onni hidhan agarsiisanii yaa arboota garuu sirbaa firraa dhiisee quraana fa'aa raayyaa fa'aa dhageeffadhee bas sharaabaa fi farshoo fi jinnii nurraa dhiisitan bas jimaa yoo argadde xiqqishoo jimaan alaali mooraa mijaa yoo raa mijaan hin dhiis moora koon qabu. Karaa kana deddeebi'ee naa muuziqaa ittiin banadhu waan obboleessi qayyana gorse kana waan akka raayyaa waan akka waan yoon dhageeffadhe malee takka jiisa fa'aa malee hin dhageeffadhu farshoo fi maarree fi jinnii dhiise arraboota garuu waan takka waan inni naachee kana guutuu karaa rabbi irra deebi'ee obboleeyyan keenya kan musliimaatis irratti hanga dandeettii qabnu wal gorsinee irratti deebisuu dhaqabne yoo isinitti tole arraboota.